Tolee, maqaan keessan eenyudha? Eessaa dhuftanii Waaqayyo lafa kanatti maal isiniif godhee maal dhugaa ba'uu barbaaddu? Maqaan koo kuma ishiitu faan jedhama. Anani jiraadhu asuma jechuudha. Miseensa siit erga waggaa 3ti. Anis kanan dhugaa ba'uuf as ba'e waa'ee obboleettii kooti jechuudha. Obboleettiin koo kun mucaa waggaa 9 riyaa mucaa kiyyaa qabdi jechuudha. Ijoollee 3 qaba. Hangafa kiyya waluma irratti dhalannaa dhooma jechuudha. Nuyi abuunaa ginda bara jirti turte. Raajiin waggaa darbe keessaa daa'immaniif kadhachuu waamanii turan garaattis nan baadhaa. Ijoollee 2 lafaas nan qabachuudha yeroo san. Gaafa waamanii jedhanii kadhata dhufee ijoolleef kadhatanii haadhotiif kadhatanii booda namoonni tokko argataniis dabalachuu barbaadan namoonni siris alan qabne dafaa ariifadhaas baarra waa'ee ijoollee na kadhachiisa waan isaan beeku jedhani. Anin kefii kennas bee ulfa ji'a torbaati. Gaafa nuuf obboleetti atoo garaatti baattaa maal barbaaddaa naan jedhan. Obboleettiin koo tokko mucaa waggaa 9 qabdi. Dhala godhachuu barbaaddee tokkichi operaasyoonii taatee ji'a tokkoof torbee waan ta'e irra tureetu irraa badee garaan firoota baay'eetti gaddeetti gubateera. Akka ishiin baattu nan barbaada bakka bu'een amanii as ba'een jedhe naman taadhaneen ennaan waggaa kan akka haadhaaf ilmoo walitti fiddee dhuftu naman taadhanna namanan jedhe. Gizee 3 adda kootti bu'anii nan kufee sabaan harka keessanitti qabaa milkaa'ii kootti raannaan milkaa'ii koottu naan jedhanii ameen jedheen furadhee ittiin himne qabadhee man taa'ee ji'a tokkotti nan dawwaleef ennaan na dhukkubaa naan jette maal taate ennaan atoo dhukkuban qabdu garaatti si hafee si lallaaffisaa sagaleen asii ba'eera waldaan jirurraa Waaqayyo dubbateera garaatti baatta dhala kakuu baatta indeessa waggaa kana in galateeffannaa jedheen biraa cufe. Achumaan garaatti hafee sumaan garaatti hafee abuunaa ginda bara makiinaan hin jiru Waaqayyo mijeessee akkuma carraa jijjiirraan illee achi baatee dhuftee na biratti deessee Waaqayyo isa kana godhu garaa madaa'e ija boo'ee samimmaan namarraa xaragu garaa madaa'e isa gammachiisu harka duwwaa ta'e isa baachisu isa kana sabni sinitti tole al takkaa ol dhaabadhaa Waaqayyoon naa galateeffadhaa. Waaqayyoof galata fidaa ol ka'a. Isaan guyyichaa ijoolleedhaaf an kadhadhaa ijoollota mana qabdan fidaa jedhanii turanii isheenis ijoollota qabdii ijoollee fiddee dhuftee akka carraa immoo obboleettiin ishii dhala barbaaddee turte dhalli irraa ba'ee ture jechuudha garaatti hafee irraa ba'ee ture hamma immoo dhala barbaaddee dhalicha hin dhabde jechuudha kanaaf isheedhaaf amantee karaan ishee fagoodhaa gindi baratii dhuftee achitti amantee fi namni Waaqayyoo akka kadhataniif barbaadde garaatti baatti ofii ishiitii as baate isheedhaaf amantee kanaaf maal barbaaddanaan jedhanii obboleetti kootiif han barbaade jettee dubbattee ergasiitii garaatti baattee kunoo dhala fiddee dhuftee jechaa jirti hammayyuu namni kana argu kunoo dhala sarkatti argaa jirtu waan ta'eetiif walitti buusaa harka keessan ililleedhaan gooftaa kana galateeffadhaani Yesuus. Tolee guyyaa gaafa sanaa ati ijoollee ofii keetiif fidattee obboleettiin kee immoo dhala dhabdee rakkachaa turte waan ta'eetiif isheedhaaf amantee kadhachiifte jechuudha. Isheef amaneen kadhachiisee mul'ata mana kanaatti waan amanuuf waa baay'een mana kanatti waan hojjetameef hin taareen garaa guutuu amanee achumaan baattee Waaqayyo kun harkattis kaasu guuchisee nu baachisee galataan nu dhaabee jechuudha. Tolee ati eessaa dhuftee maqaan kee eenyudha? Maqaan koo Mastuudha. Abuunaa ginda baratti irraa hojiifan ture. Dhaloonni koo Wallaggaa. Achi asan dhufee duraan da'umsaaf ishee bira dhufuun barbaada ture. Achumarraan immoo jijjiirraatiin abbaan warraa koo jijjiiramee achis baane. Isaa booda waldaa kanan dhufeen waldaa guyyaa Roobii gaafan dhufu. Isheen karaatti baatti kun asii as bahimee naan jedhan. Gaafan asii as bahu meeqaffaa keetennaan sadaffaa kootiin jedhe. Inni lammaffaa na jalaa badeen jedheeni. Innaan ji'a meeqa fixxeetennaan ji'a 9ffaa keessan jiraan jedhe. Saba Waaqayyootiin harka keessan as qabaatii irra aantee dhufta. Abaarsa zarimaan zariitiin sitti darbatamu naan jedhanii. Inni maatsanii kee karakkaruu aduun harka ormaa sirraa ka'eera naan jedhanii akkuma isaan naan jedhanis immoo anis immoo amma libsuu ijaatti gargaaramta naan jedhanii operaasyooninis na biraa fee amma libsuu ijaatti gargaarameen kunoo saba Waaqayyoo fuuldura keessan kaasuu guuttadheen dhaabadha kanaaf naa galateeffadhaa Waaqayyo. Harka keessa walitti buusaa galateeffadhaa fi
mudannoon hin jira mudannoo sana immoo dabartee dhuftanaan jedhanii asii roobiinaaf kadhatamee dafinoo beellaman qabaa gaafa mana yaalaa deemu dhiibbaa dhiigaa godhatteetta dafiitii oddoo kilinika iyyoo jirutti deemi yeroo morma kee duubatti si qabee dhukkubbiin sitti dhaga'amu ijji kee faa cibirbir jedhu naan jedhanii garuu ani dhukkubsanne si kilinika biraas hin deemne achiitii gaafanii mana yaalichaarraa bahu bakka baay'ee yaadaan badeen jira ani dhiibbaa dhiigaa jedhameen beeku takkaayyuun jedheeni ati majaa jedhamne naani tala micaayoon tokko na bira jirti lama taane deemna saa boodaniin keetuma deemaa jiru kooxol siqnee moobaayilii tabalaa sheeranan ilaashifadhan jedhe ani beeku fayyaama fakkaatee deema maraataa wayi garaa koo keessa hapheeroo na godhu bakka ani nan kufee gaafan kufu namoonni natti dacha'anii bakka beemman yaalaa si geessinanaan ani nagaadhan jedheeni ahaa mudannoon jedhame kanumaa tokkoffaan jedheen bakka nan galee fayyaa kooti daa'imni somaa tokko natti narraan taane gaafa dafinoo dhiitameen gaafa amusii gaafa guyyaa 21 ambalibsuu ijaatti gargaarameen kunoo kaasuu guuttadheen fuuldura keessa naabbadhe yaa saba waaqayyo dabalaanaaf galateeffadha. Tole obboleettiin kee utuu ati biyya fagoo jirtu amantii asii kadhachiiftee mucichi isuma kanadha. Achi immoo da'umsaaf iddoo kana dhuftee erga da'umsaaf iddoo kana dhuftee namni waaqayyo iddoo kanatti sitti dubbatanii waaqayyo karaa isaanii sitti dubbatee mudannoon jira mudannoo isaan irra darbitee dhuftee dhugaa baataa siin jedhan. Eeyyee kaasuu guuttattee dhuftee dhugaa baatanaan jedhanii bakka ciniinsuun natti hin fakkaanne ciniinsuun na jali qabee bakka bishaan bubbee minaaminni manumatti narraa dhangaleessaa booda qofaa koon ture abbaa warraa koo jijjiirraadhaan na biran jiru as nu qubachiisee darbe innaan siisteriin koo xiqqoo manni ishiin irraa fagoodha achi ishee biran deeme ijoollee fudhadheen halkan keessaa sa'aatii 7 waan ta'etti ishee biran deeme innaan bakka as deemne achi deemne mana kaakkaanee bajaajii dhabne gaafa dhabnu bakka buufantinii xeenaa xaabaa deemne lukaan gaafa deemnu ani harkaanu sin qabu operaasyoonii waan taateef shiroo korratti rakkoo qabanaan jette maaloon atti sardaa jira baay'ee maaloon jedheeni achi booda namni wayii lakki lubbuun nama kanaa si gaafachiisa ilaaliin jedhe bakka baay'ee natti sardaa jira isaa booda ani harkaan hin qabatte ambulaansiitti naa dawwalte hospitaala gaafa deemnu hospitaala deemnee operaasyoonii taatamoo hiyyaaltaan aan jedhan anoo maaxanumaan da'u fayyaalaan jedhe sababni isaas kakuu waan gurra koo keessaa qabuuf achi isaa booda sumayyuu shakkanii as na baasanii yaaluu barbaadaan dheen jedheni na farramsiisanii gartuu dhiiga koo qorachiisuuf isheen kun fudhattee deemte bakka kanuma gidduuti aniin kee bakka dooktarii sun na biraan deemin hin jedhe masheen fiddee dhuftutti achi gaheen daqiiqaa walakkaan turre hospitaala ga'uuf sun jennee homaa tokko sun jenne bakka achi booda daa'imuma koo birattan arge isa kana godheef isa kana raawwatuuf haala koo keessa namni jirtan waaqayyo sin gargaaran namni faana ni miilla isaa mana kanatti tarkaanfate hin qaana illeeyyaw isa kana godhee amantii namaa jabeessuuf immoo naaf galateeffadha. Bakka kennaa addaan mana kana jira anillee yaani anin qaanam maraataan garaa keessana dhiitee anomaa tokko hin taane operaasyooniin narraa hafee maaxaniitiin nan da'e isa kana naaf godheef ammas daddabalaa naaf galateeffadha. Ani homaan taane nagaa kootii nanna'e maleen jedhe bakka isaa booda ofirra taa'in hin jedhanii namichi wayii tokko dhufee maqaa Yesuusiin naan jedhe isaa booda bakka daa'imnumaa tokko yuna keessatti hin taane dafinoo isaa dhiitameen amusiisaan da'e homaayyuu hin taane rakkina tokko malee dhiibbaan dhiigaas guyyaa gaafa sanaan irratti hin taane hom tokko narratti hin argamne buluukoosiin natti hin taane marfeen na waraanne haaduun harka armaana biraa hafee karaa qaama kootiin nan da'e kunoo mucaa koo baattadhee si fuuldura dhaabbadha. Waaqayyo isa kana isiniif godhe biraa hin hafina eebbifamaa nagaan dhaqaa. Tolee isinis dhuga baatii qabsiifattaniittu asumaanii maal dhugaa ba'uu barbaaddu? Ani immoo waa'ee mana koo waa'ee kootee jechuudha. Gizee madhiyoodhaan ji'a 3-4 waan hin caalle maatii muluu nu dhukkube jechuudha. Abbaan manaa koollee asin jiru bakka jirutti hin dhibame. Achi dursaa na qabee dugda na kutaa na urgufaa waan na godhuun beeku dhaabachuun dadhabee lafannaa maranan kufaa. Xeenaa xaabaa dhaqennaan dhiiga koo fuudhanii maal jedhanii taayifoodii mataa si baateetti naan jedhanii marfee na waraananii qoricha naa kennan jechuudha.
Gallaan tukkusaatiin sun ittuma fufee na urgufa mana godhaan hin dadhabe bakka. Achii booda yeroon galu mucaan koo ishii lammaffaa irratti dee of hin beektu waan keessa jirtu hin beektu. No deessitii akka tokko taati bakka. Ammoo jabaadhee hidhadhee mucaa isa xiqqaa harmaa gateen ishii dugdatti hidhadhee xeenaa taabaa geesse. Gaafan geessu tokkusaatiin ishee overiidha ta'uu baate hospitaala geessinaan jedhaniitu shorobbii tokkusaatii wayiif qoricha wayinaa barreessanii fudhee gale. Gaafan galu mucaan inni hangafaa mucaa isa xiqqaa gatee of hin beeku washaakkata waan keessa jiru hin dafqa waan ta'u na wallaalee jechuudha guyyichi guyyaa jimaataati. Maali Yesuus waluma takkaa nufitu nutti dhufe moode waan an jedhu wallaalee jechuudha. Mucaa isa san baadheen geessannaan nan dadhabe ol kaasuu jechuudha isaan gafaanis na dhukkuba waan ta'eef. Achi abbaatti dawwallaan anaanis na dhukkuba dugdana kutaa mallattoo manurra jirutu sarra jira. Maali Yesuus Kiristoos iddoo tokko ta'ellee kun daddarbaadha maadheen waan hin jedhu wallaalee mucaa isa xiqqaa harmaa dugda kootti hidhadheen ishii san akkatti baadheen fidee dhufe waldaa kan guyyaan isaa guyyaa jimaataati gaafa fidee dhufani yoo hin zayitii dibataa hin bishaan qabadheen deebi'adheen malee raajiin argadhareen dhufne raajiin as keessa jiru waardiyaan as keessaa jiru na gargaaranis fidanii na teessisan. Isaan dukkaneeffatanii si abaarani mana kee salphisuuf Waaqayyo immoo ifatti sirraa shanyeera warra duula mana keetti ba'ani Waaqayyo sirraa shanyeera qilleensa nagaa manichatti abboomeera qilleensa nagaa fudhuu gali obboleetti waan ba'e guddaa fira mana kee salphisuuf ba'e isaan dukkaneeffatanii dukkana si abaaran duulaniyyuu ani immoo ifatti duula kana sirraa shanyeera Waaqayyo gidduu si galeera yoo amante qilleensi mana kee nagaatti jijjiirameera kanumadha nagaa fudhuu gali naan jedhan. Gaafan galu mucaan koo xiqqootti fureera dura of hin beeku ol na laaluu dadhabe dhagni isaa akka biraatti gubachuudha. Ishiin kun asumatti koo shooron biteef hin nyaattee bishaan san fudheen galee girgiddaa mana koo mucaa kootti facaaseen Waaqayyoo qilleensa mana koo nagaatti deebise nama waamuu hin qabu nama na bira dhaabatu hin qabu abbaan isaaniillee as hin jiru. Nama waame na qaqqabee na geessu hin qabu nan urgufamaanis baay'ee na dhukkuba dhaabachuu dadhabeeni fira waame naaf owwaatu hin qabu fira naaf ta'e naaf dhaabbadhu gidduu naaf galee erga dubbatteen akka fedha kee haa ta'u iddoon isa geessus hin qabu kanaan boodaree mucaasa san nan taa'e jechuudha. Halkan sana bultiitti hin bulle hundi keenyiyyuu isaa booda marfeen sun somaanaan goone qoricha sanas firee tokko liqimsinee akkan fuudhee galetti ammayyuu mana jira sagalee asii ba'e Waaqayyo qilleensa mana koo nagaatti deebisee hin fayyine sagalee asii ba'uun innillee hin fayyee jechuudha. Isa kanaafis Waaqayyoon naa galateeffadha. Harka keessa walitti buusaa gooftaadhaaf galata fida. Tolee isa jalqabaa siinsi dhukkubee itti dabalee mucaa kee shettaantu dhukkubee gaafa immoo ofii kee hakimii galtu mucaa kee dhukkubee mucaa kee hakimii gaafa geessitu immoo isa manatti hafe dhukkubee yeroo immoo mana kadhannaa cuftu immoo abbaa manaa keessatti dhukkubaa isa booddee maaltu ta'e? Inni mucaan lafannaan kaata firaashin na furatee deemina furatanii qajeelodha waan dubbatuyyuu hin beeku. Asii bishaan san fudhee galee mucaa koottis naqee ciisa ciisnurrattis naqee girgiddaa mana sanaattis naqee Waaqayyo sagaleen baheera kanaan booddee homaan ta'u sagalee abdii fideera. Duuni keenyis hafeera ka'e abbaa innaa mucaasa sana ol jedhee isuma san hin gamnurraa jedhee jechuudha. Erga gaafa asitti dhuftanii isinii kadhatameeti ijoolleen keessanis nagaa abbaa manaa keessanis nagaa isinis nagaadha jechuudha. Nagaa keenya erga waggaa 3 miseensa asii guutee hojjettoota mana kanaa hunda dabalatee jechuudha. Mana kiimiitti birriin koo baheen beeku dura mucaa hangafaa san baay'ee nu jalaa lolaman nukkubaa guyyaa tokkotti gizee 3 yeroo mana yaalaa geessinu qabna jechuudha. Erga miseensa asii guutee dhufee hojjettoota asii dabalatee ijoollee koo mataa dhukkubee nan geesse hin kadhatuufi nagaama fuudheen gala mana kootti shilingii tokko marfeetti baaseen beeku mana koo akka ajaa'ibaatti Waaqayyo gargaaraa jira guyyaa guyyaatti waan haaraa mana koof hojjeta dhugaa baatii nanaaf fara malee dubbadhee hin fixu jechuudhaan koo daftarri tokko hin fixu. Bakka haadhaas bakka abbaas bakka lammis bakka firaas bakka birris ta'e nagaggeessaa jira Waaqayyo akka ajaa'ibaatti nagaggeessaa jira hafuurri mana koo galee sunarra mana keessa naa galu ayyaanni na argate sunarra si na argatu an nagarrama jechuudha. Akkaataa jireenya keenya akkaataatti Waaqayyo nagaggeessu akkuma biizinasii illee miindaa isa qofatu hojjeta isa qofa nyaataa daa'ima keenya hin barsiisanna akkaataa gaariitti mana keessa nutti nirratu hin jiraanna namni akkamitti jiraattu jedhe gaaffisati ta'a. Inni achi bitee nyaata hin jiraata milaakilii jiraattu raajii yeroo hundumaa milaakiliidha jechuudha. Manni koo jireenya milaakiliiti Waaqayyo ammarraatti kaasuutti na baatee asiin nagayeera maqaan isaa eebbifamu. Isa kanaafillee Waaqayyoon naa galateeffadha. Namni kana dhaga'ee harka isaa walitti buusee gooftaaf galata.
Tolee isa sin fayyise biraan hafinaa eebbifamaa nagaan dhaqaa. Eessaa dhuftanii maqaan keessan eenyu Waaqayyo lafa kanatti maaltiniif godhe? Maqaan koo Qabbanee Diggaan jedhama. Kanan dhufe naannoo yaa'ii gadaati jechuudha. Duwwaa lamadha. Waaqayyo wanta gurguddaa nuuf hojjeteera anaaf maatii kootiif. Ammayyuu akka anaaf maatii koo gargaare saba Waaqayyo sinaa gargaaru. Kafanamuu nu oolshee du'a nu oolshee ammayyuu siniinis sinaa oolshu. Dhugaadha sinaa oolshu. Ennaanurra qaqqabudha kan waan tokko barru jechuudha. Ani asuman waldaa kanattan dura baradhee cuuphame amma immoo naannoo jireenyaatiif xiqqoo gadi siqeera jechuudha. Naannoo gabaa baqqalaan jiraachaara. Obboleessa koo haaluma qilleensaa kanaatiin kanarraan kan ka'e xiqqoo isheen dhukkubeeni mana sirreessaallee ture jechuudha. Achiin naabootti baay'ee dhukkubee raajiin fa'aan arguuni jechuudha. Guyyaa kibxataan fideeni gastaawusii jira se'een fideanasi naan fidummoo gastaawusiin hin jiru boruu fidadhodhani akkan ta'an isaan na tababbaraadhe kadhadheeniin dhugaadha baatamee deemama bakka akka raasitti baajaajii kontiraataan hin fidee kadhannaan geessannaan obboloota koo lamatu dhukkubsachiisaara finfinnee deemeera siitiskaanii kaasisaadhanii bakka dhukkubni isaa dhukkuba guddaadha garuu Waaqayyoo fuulduratti dhukkubni hundumtuu xiqqaadha ameen dhukkubni hundumtuu xiqqaadha nutti ulfaata malee. Asnan fidee achi raajiin daawwee fa'aa dhufanii otoon namicha kanan argiini Waaqayyoo araarrisiif ta'eera jedhinaan jedhanii wangeela fidanii kutaa ishii xiqqoo keessatti nuu kadhatanii dhugaadha wanta gurguddaa argine fincaan torban tokko guyyaa 3-4 didellee erga isaan kadhataniif hin bahee fi dhuga Waaqayyo naanu hojjetudha hundumti keenya iyyuu kan arginu jechuudha. Waaqayyo dinqii gurguddaadhaan obboleessi koo fayyeera amma immoo kunoonnumtuyyuu ofiisaatii deemee biyya jirutti dhugaa ba'aa jira anis immoo wareegee yoo Waaqayyo yooti obboleessa koo dhuguma naa fayyistee ani immoo ifa kee harka koo bitaa mirgaatti baadhee tan dhugaasiif ba'a jedheera dhuguma olmaa Waaqayyo dhoksuu hin qabnu ameen sabaaf amantiidha diinaaf immoo leeyyoodha Waaqayyoof immoo ulfinatti ameen. Dhugaadha Waaqayyo awwaalan ooshee saaxiliin illee haa hojjetamu dhameera namatti himamee kafanamuuf bakka kottu wayyaa kee fudhuutii reeffa baafannee deemna riifaraala turre abeet hospitaal kan jedhamu torban tokko faanan ture bakka dhukkuba gurguddaa ture garuu Waaqayyo kan hundumaa buqqisee karaa raajii daawwee immoo maqaan isaanii eenyuun ennaan Geetaachoo dhanneeni Geetaachoo hin fayyita hin duutu ganaa lalistaa dhugaa baata sin jedha Waaqayyo sillayyaasisu jedhaniini innuma sana of baree dibataan kadhatanii fi of baree baqa bishaanicha dhugee milikkitaaf immoo rafee bulaa nyaata sin fudhatadhanii dhugaadha akkuma jedhame ganamas galgala sanas rafee bulee nyaata sin fudhate Waaqayyoon naa galateeffadha sabni Waaqayyo miilla keessaniin ol ka'aatiin nuffina Harka keessan walitti buusaa gooftaaf galata. Tolee obboleessi kee rakkoo akka qabamu natti himtee turte miidhama akka qabu jechuudha. Dhukkubni isaa sun maal ture ammamiif immoo rakkachaa ture? Naannoo ji'a lama wayii dhukkubsateera dhiigatu sammuu keessatti itti ta'edhame astiraasawundii naadhamu warri Amboo kun siitiskaanii finfinneetti kaasaatii nutu astiraasawundii hojjetaaf jedhame innaa immoo achii ka'ee dhufu asitti immoo ta'uufii didee achuma abeet hospitaal sanatti deebisne innaa sanallee jechuudha obboleessi koo tokko baay'ee na'e bakka shuumaamoo eenyu kan jedhamu saaxinii naa hojjedhuuf bakka namni dursa of toshata dura du'e namaan jedha saaxinii hojjedhu lakki obboon hunda isaaniitiin iyyuu kabajadhaan gafoota kootii obbo gaasheenaan obbo Hunduu raajiin daawwee bar hillalistaa hinduutu jedhe dhugaa baata jedhe dubbiin mana sanaa soban qabu obbo raawwata lakkennaa maali kadhannaa watee kunoo finfinnees geesse maalis geesse harka Waaqayyoo jira garuu yoo lakkiin du'uuf hin abdatinat du'us harka rabbiirra jiran jedhe Kiristoosiif haa galatu nullayyaasisne. Edda gaafa asitti kadhatamee fiitii amma ammaatti nagaa isaatii fayyeera jechuudha. Fayyeera ofiisaatii deemee astiraasawundiin sun illee finfinnee taala qulqullinaan hojjetamee fi amma ofiisaa deemee dhugaa baara deemsa isaatii 2-3 asitti garuu namoonni argan barsiisaan koo tokko asitti arganiiru ta'a baannee finneetu orman nu gargaare nama 2 ta'anii dadhabanii ol jechuun danda'u maal jechuun danda'u baqa namoonni du'aarraan gargar miti baqa raajiidha arras akka sagantaan hin jiru maal hojii fiddeedhani raajii madaawween akka agarsiisaa iddoo isaan jiran nan kadhadhaanii garaan jabaatanii yoo du'as ta'e yoo fedha Waaqayyootiin haa gaggeeffamu yoo jireenyas ta'e immoo sagalee tokkitti itti haa dubbatan inna Laazaariin du'aa kaase du'aadha jechuun hin danda'ama namoota argeetu kana jedha Waaqayyoof haa galatu kunoo
nu fayyeetu ofiisaa burraaqaa jira. Nu Waaqayyoo kafanamuu gadda uffachuu biddeen gaddaa nyaachuu mana keenya anas maatii koos oosheeraa manni keenya mana galataati isiniifis isiniif haa raawwatu Waaqayyoo ebbifama. Isa kana gochuu danda'u afaan du'aarraa nama deebisu Waaqayyoof galata fidaa fi. Amen.